Yoo ka isin qaqqabu taate mucaa daa'ima warri isii oofee mucaan kuni mana baddee baatee mana hin beektu ka harkaa qabu mucaan kun afaan Oromoo malee afaan Amaariffaan dandeettu gonkumaa jechuudha. Ani namni ilmoo ofillee daa'ima kichuu tana fuudhee birri isii nyaatuuf biyya araballee waan nama akkamii abbaa akkamii haadha akkamii akka ta'ellee hin beeku. Mucaan kun immoo ijoollee afaan biraa haasaan harka jirti jechuudha. Isaan fuudhanii mana nyaatatti arganii ofitti qabanii mana yaalaa geessanii daa'ima kana suuraan isii hedduutu akkatti namatti dhaga'u akkatti achi ilaalta mucaa daa'ima. Isiin hojjechuudhaaf hin banne isiin kabaddee fi isheen kabadde tarii gabbaateetiin qoshaashaa faagattee yookiin bakka suuqii faa fuudhanii deemanii yookiin itti zooree badde ta'a bilbila harkaan qabdu ta'a. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتوا نجا كيسني فيا كيسني سنين جتشا أنا اللي نجا قوت الحمد لله قالت ربي هرمو فيديو كان وريت لي بنجرا فيديو كي الله يقول داتي شير قول أنا موت برانجا مش أكان موتو ماتين إسيك أكبر أكهو كني اتدعاتني بك دراسة نتيس دي بسودان دان أنا كجر وبتشاتو نجار رمي جتشولا نمني بي الله جدا داي حرم أفاني فول أنا بي الله يقول لي رانجو رانجتشولا نمني كن مش أنكوني دائما dhugaan isinin jedha akkatti ilaaltanu jechuudha suuraa irratti mucaan kun akkaan ilaalutti gabbaatee badde malee biyya bakka mana biraa jijjiiradhee dalagadhaaf hin banne tokkoffaa bilbila harkaan qabdu uffata matarraa hin qabdu takki suuqii yookiin immoo mana bakka imbaasisan iyyuu baduu dandeetti kanaaf jechuudha viidiyoo kiyya kana hamma dandeettanitti sheer godhaa namoota biraan gaa warri itti argamu kabiraammoo abbootii kenna haadholii kenna jechuudha warroonni biyya keessa jirtan daa'iman fuutanii birri laaltanii biyya arabaan ergina daa'iman haa jabaattu ijoolleen haa jabaattu gaafa jabaatanii yaada godhatanii afaan illee isaan warruma afaan beekuu cinqaa jiran jechuu biyyoota arabaa kana keessatti warruma afaan beekuu cinqaa jiranii kanaafuyyuu mootuyyuu mucaan tuni amma bakka malee jirti hin dhukkuba namni tokko afaan Oromoo malee mucattiin afaan Oromoo malee afaan Amaariffaa gonkumaa hin beektu ijoolleen ofitti qabdee deemtu ijoollee saba biraati nuti dallaaltonni illee gaafa fuutan ijoollee xixiqqishuu gonkumaa hin barbaannu jedha ofirraa fuudha ijoollee xixiqqishuu gonkumaa hin barbaannu jedha ofirraa cufa himaa warratti dallaaltonni immoo birri isaanii malee tuni daa'ima tuni xiqqishuu tuni guddoo hin jettu birri nyaatu qofa birri maa fiigan gaafa ilmaan kun asii achi bayan immoo biraan dhaabbatan jaran mii akkamitti jiraatu ijoollee meeqaatu birri isaaniiti dalagee kantu keessa galaa jira bilbilameen sirreessamuuf dhukubamee mana yaalaan galfamu hindalaysiisan ummanni kun immoo ummanni adiin kun immoo mujrima keessallee akirara jechuudha isinuun beektan warri bira jirtan nuti sin beekna kanaafuu yommootuyyuu daa'ima tana birmadhaa fi maatii isiititti haa baatu namitti dura bira baatetti haa deebitu ani hin beeku akkiti namni keenya kun ijoollee daa'ima kichuu kana malee biyya arabaan erga ka argitan hundi baasawoortii baafanne jedhee ka deemu hundi ijoollee daddaa'iman kana warrillee eshi jedhaan qotiyyoo qabu fixee yookiin sa'a qabu gurguratee biyya arabaa kana oofa ijoolleen biyya arabaa deemtu ijoollee yaada qabdu ijoollee ciccimtuu humna qabdu meemmatu ramadaana kana maal hojjettee dandeetti ani bara wallaahi namni keenya akkitti namni keenya yaadu bichaan hin beeku birri bicha maaliif laaluun barbaachise birri qofa maaliif laallan nuti ani ka jedhu maaliif birri laaluun qofti barbaachise nasbiin namaan laalamtu lubbuun namaa boruun daa'imni tun maal taati rakkoon tokko doorra ga'ee hoo hin jiru wanni akkas jedhama ana wallaahi obboleeyyan kiyya isin ijoollee keenya ka argitan ka isinitti dhufan kama nama walitti guyyaa hin ramadaana kana keessa namni walirra deema walitti dhuftan jarana wal gurfadha akka dandeettaniin obboleeyyan teessan hundinuu nutillee akkanumatti dhamaanee guddanne bara nutis akkasuma dhamaanee guddanne kanaaf jechuudha odoo ufitti qabnee gorsinee gizee isin bira dhufan yoo bilbila qabaatiin illee bilbila karaa waatsaappii lakkoofsa isaa yoo qabatan ijoolleen tokko gaafa bararan lakkoofsuma isaanii kana gatanii deeman lakkoofsuma isaanii kana hin yaadatan achi dhaqanii mootu hin cinqaman ani mataa kiyya mudannoo asiin dura irra keessatti waggaa tokko ol anuyyuu jechuudha gaafa biyya arabaa deemu waggaa tokko ol odoo maatii kennan bilbiliin ture beeka rakkoo maayinire wallaalummarraayi daa'imummaan biyyaa bayuun rakkoodha anillee gizee san
gara itti bilbilan takka illee hin beeku lafuma ila dhama'ee jechuudha bilbila gara itti bilbilatan hin beeku dhama'ee jechuudha daa'imummaa biyyaa ba'uun nama dhamaafte garuu gizeen kennaaf sun addaan gizee san arabdoonni illee akka ammaa kanatti hin quufne ufitti si qabdi si barsiif afaan illee si barsiifti akka ammaa kanaa miti wallahi akka ammaa kanaa miti jechuudha kanaafiyyuu amma jarri quufanii jiran barbaannuun qayyaranna barbaannuun fidanna akkasii jechuudha ka duraanii garuu of adda ka isaanii sun jechuudha wallahi izi ka dur wayya ka dur harka dhibba warroota duraan deeme wayya kanaaf ani ka isin jechuu barbaadu warroonni dallaaltota ijoollee daa'imman utuu akka yaada kiyyaatti isin immoo warroota biyya namaa jirtan ijoolleen biyya namaa jirtan abbootti abbaaf haan dhageessan ijoollee daa'ima biyyaan baasinaa jedhan gorfadha maayoo gorfattan gorfadha ijoollee daa'ima biyyaa baasuun hin taatu har'a akkatti dhamaa jirti har'a badetti du'aa jirti odoo ijoolleen sun mucattii kan odoo ijoolleen sun ufitti qabuu baatte mee maal taati uffatan qayyarannee akkasumatti mucattiin dadhabdee dhukkubdee akkasumatti rafte jechuudha suuraa sayyoo argitan hedduu takkatti garaa nama nyaatti wallahi lazim warra rahmata godhisan immoo rabbiin rahmata isin haa godhu mucattiin sun yoo viidiyoo irraa hojjettee gadhiifte garuu mootu warri isi yookiin namni baadiyyaa beeytani namni baadiyyaa miidiyaa kanan laalu yookiin abbaa yookiin immoo mucaan tun daa'ima hin beekamu beeka baadiyyaa keessatti ni torkilleen hin jiru taraa yoo viidiyoon daawunlood godhamee akka bira gahe malee mucaa tana amma homoo itti ba'an jiru kanaaf viidiyoo kana sheer godhaa biraan ga'a isinin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya maaliif hin beekamu axabbaan itti argamuu danda'a ilmoo kana yookiin immoo warri dallaaltota yookiin immoo warri ejensii asiisunuyyuu yookiin achiituyyuu yoo isin kamana tasa gabbaatee baddu taate itti argamuu danda'a yaa jamaa kanaaf isin kana isinin jechuu barbaada wannan isinin jedhu kanuma inshallah ijoollee teenya akkuma isinin jedhe bakkuma argitanitti bakkuma numalitti dhuftanitti ijoollee keenya amma namni tokko namni bilbila ijoollee keenya ka bilbila hin qabne dhoysee ergu ijoollee keenya afaan oromoo haasa'in sababa biyya biraati fakkeenyaaf Ugaandaa, Keeniyaa, Tanzaaniyaa, Indoneesiyaa kunniin kuni dhoyseetiniin bilbila jarroo qabaatte bilbila jaraa sani waastaapidha namoota beeytutti haasofte qarqaara rabbii jedha wal qarqaaru rakkoota kan qabu qarqaari obboleettii teeti yookiin immoo lakkoosuma isaatii irraa fuudhiti seef godhi waastaapidhaan nagaa jirti bilbila hin qabdu malee jedha walii rahmata godha jiinillee ka rahmataati jii akkana qofa otoo hin taane yeroo kamuu wal qarqaaruun barbaachisaa isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya jabaadha nagaa rahmata rabbii keessa jiraadha rabbiin dalagullee isin haa laaffisu isiniin jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh